Qajeelfamoota torba akka dubartiin siif amanamtu taasisuun sitti hima. Inni tokkoffaani saalqunnamtee akka badhaasa isheen argachuu qabduutti hin yaadina. Akkaataa dhiirummaatiin ishee gaggeessi malee sanaaf akka isheen si kadhattuuf dhiibbaa irratti hin uumin. Inni lammaffaa sagalee kee to'adhu ittiin wacin. Sagalee kee ol kaasuun jabaas hin taasisu. Ittumayyuu dadhabaas taasisa malee. Sadaffaani dhoksaa ishee eegi. Dadhabina ishee hiriyyaatti maatii keetti hin dubbatin isin gidduutti haafu. Afuraffaani dogoggorri yoo jiraate suuta jedhi itti dubbadhu malee ittiin hin oodin. Yoo aarte akka dhiiraatti itti dubbadhu. Callisuun dhiiraaf malee dhiira akka itti gaggeessu hin beekneen malee durbaaf miti. Inni shanaffaani dubara biraa waliin ishee wal bira hin qabin. Hawaasa biratti ishee jaji. Dhuunfaadhaan immoo ishee gorsi. Yoo namoota gidduutti gad ishee buuste lubbuu ishee dhabda. Lubbuun ishee jechuun koo yaadaa fi miira ishee hin jeeqamte waan ta'eef. Inni ja'affaa akka hojjettutti ishee hin ilaalin. Ishee gargaari sababa dadhabaa taateef miti. Ati gaggeessaadha. Fakkeenya ta'uudhaan ishee gaggeessi. Torbaffaan gammachuun ishee itti gaafatamummaa keeti. Gara maatii hiriyyaa isheetti ishee hin dhiibin. Atumti ishee gammachiisi. Dubartii ogeettiin dhiira hiyyeessa dureessa taasisti. Dubartiin qalbii hin qabne garuu dureesseeyyuu kadhataa taasisti. Dubarri tokko dhiira kaayyoo qabuuf geessudha. Dhiirri tokkos dubara dhagna ishee kabajuuf gaadha. Dhiironni miidhagina qofa ilaalu. Garuu kanatti fuutu amalaa wajjin. Dhagna ofii xureessuun filannoodha malee dogoggora miti. Nama gaarii yoo argatte kan caalu jettee kan biraa hin barbaadin. Gaalli waan akka dippiloomaa digirii miti. Itti seenuun dura sirriitti hubachuu qabda. Miira jaalalaa fi gammachuu ammasitti dhaga'amu qofa irratti hundooftee hin murteessin hin mallatteessin. Guyyaa rakkinaatiif of qopheessi. Akka addaan baanuuf rakkinni yoo dhufe furuu nan danda'a jechuun of gaafadhu. Gaa'ela kamittiyyuu jeequmsi ni dhufa. Garuu utuu gargar hin bahin akkamitti itti fufanii turuu danda'an kana hubachuu yaali. Jaalalli isin waliif qabdan yeroo dhumu mee maal gootu? Akka kunuunsitutti yoo hin kunuunfamne, akka kabajutti yoo hin kabajamne maal goota? Warri addaan ba'an kan isaan addaan ba'aniif sababa waan hundaa yaalanii fooyya'insi dhibeef malee jaallatanii miti. Addaan ba'uun dhukkuba hamaa akka ta'e beeku. Garuu dhukkuba yeroo gabaabaa sanaan gammachuu yeroo dheeraa filatan. Kanaaf hundee fi kaayyoo gaa'elaa hubadhu. Maaliif eenyu akka hundeesse bari? Gaa'ela keessa hundicha irratti ijaara. Rakkinicha dandamatte yoo amma dhumaatti dhaabbatte hundeessaa gaa'elaa biraa ulfina argachuun kee hin oolu. Wanta durboonni dhiira irraa barbaadan garuummoo himachuu saalfatan maali? Kana yoo hin hubanneef fedhii isheen siif qabdu irrachaa deemaa jechuudha. Isheen waan barbaaddu hin himattu. Garuu gochaa mul'isti. Akka ati sammuu ishee dubbistu barbaaddi. Inni tokkoffaan egaa akka ati ishee gaggeessitu barbaaddi. Yoo nama jabduu taate iyyuu isheen of dandeessuudha hin jedhin. Durbi jabduun dhiira jabaa barbaaddi. Dhiira callisee yaada isheetti olii galu hin barbaaddu. Yeroo itti gaggeessitu baay'ee itti tolaan. Lammaffaan miira tasgabbaa'aa barbaaddi. Tarii ilaalcha kee baruuf waa'ee jireenya ishee darbee kaasuu dandeessisi qoruuf. Yeroo kana ishee gargaari malee ishee hin ceebbahin, hin balaaleffatin, hin qeeqinis. Inni sadaffaan kan filatamte taatee isheen akka itti dhaga'amu barbaaddi. Kanaaf immoo siirraa of fageessuu dandeessa. Akka waan si hin barbaanne ta'uu dandeessa. Akka filatamtuu akka taate mirkaneeffachuuf akkas gooti jechuudha. Yeroo kana akka feetu itti mul'isi. Garuu akka waan ishee malee jiraachuu hin dandeenyetti itti hin dhiyaatin. Yoo itti tasgabboofte ofii isheen deebitee dhufti. Inni afuraffaan yeroo isheen uffattee dibattee of miidhagsitu maaliif akka ta'e hubadhu. Isheen hin dubbatattu waan ta'eef. Inni shanaffaan immoo hiriyyaa irra kan darbee ishee barbaaduun kee akka itti dhaga'amu barbaaddi. Kun gaa jajuu qofa miti. Tuttuquu ija keessa ilaalus ni dabalata. Yeroo baay'ee durbi dhiira ishee jaallatu, ishee kabaju, ishee kunuunsu hin jaallattu jedhama. Isa ishee hin jaallanne, ishee hin kunuunsine jaallatti jedhama. Kun maaliif akka ta'een isinitti hima? Durbi dhiira akkamii jaallatti? Dhiira irraa maal feeti? Wanta durbi fedhan dhiira irraa qabxii laman isinitti hima. Inni tokkoffaa durboonni dhiira tokko booji'amuuf qorumsa keessa darbanii of arguu barbaadu. Karaa salphaa ta'een isa yoo argatan gammachuun isaanii guutuu hin ta'u. Durba biraa kan si jaallatu, kan waliin wal morkatan osoo qabaatanii hedduu ishee gammachiisa. Ishee mo'attee si argachuuf waan dhamaatuuf. Kanaaf dhiira gati qabeessa ta'uun kee itti haa dhaga'amuuf si argachuuf akka isheen dhamaatu ishee taasisi. Kun waan hundaa caalaa gammachuu kennaaf. Inni lammaffaan akka waa itti dhaga'amu malee akka isheen waa yaadduu hin taasisin. Isheen dhiira akka waan tokko miireeffattu ishee taasisu filata. Kun hiriyoota keessaa waan gargaaruuf koppii liinkii godhaa. Kan biraaf immoo maatii ta'a. Akaawuntii keessa yoo seentanis waan baay'ee argachuu dandeessu.